Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan kabadde isinii dhiyaadhe barnoota waa'ee kompiitaraatii itti dhiyaadha hordofaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheer, sabskiraayib godhaa. Chaanaalii kanas guddisaa. Gaaffii yoo qabaattan waa'ee laaptooppii irratti galatoomaa viidiyoo kana hordofaa. Jalqabaa irratti maal isinitti agarsiisaa akkaataa fayyadamaa laaptooppii irratti wiindoo 10 jechuudha. Warri wiindoo 7 fayyadamtan anama wiindoo 10 itti jijjiiree jira. Update godhee wiindoo 10 godhee waan jiruuf wiindoo 10 isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee wiindoo 7 waa walitti dhiyaatuuf amma isin wiindoo meeqa akka ta'e garamiin adda baafachuu dandeettu. Iddoo jalaa kanatti sarchii kanarratti wiindoo jettanii barreessitu. Sarchii kanarratti maal jettanii barreessitanii wiindoo jettanii barreessitan. Wiindoo jettanii yeroo barreessitan akkanatti isinii ba'a. Wiindoo update setting jedhu kana yoo tuqxanillee arguu ni dandeettu. Mee amma check haa goonu update wiindoon kiyya meeqa ka jedhu haa laallu. Iddoo kana tuqxanii asiin itti isin geessa jechuudha. Amma wiindoo kiyya 10 kunoo jala kanatti ni gartanii wiindoo 10 fayyadamu jira. Update ta'ee jira. Raayitii bulee tana yoo qabaate sirriidha jechuudha. Amma wiindoo 7 irraa gara 10tti yeroo jijjiirtan update iddoo kana tuqxanii update yeroo gootan dhumarratti iddoo kana seentanii mallattoo raayitii bulee kana yoo agartan sirriidha jechuudha. Iddoo kanatti dhufuuf iddoo sarchiin irratti barraa'u kana tuqxanii wiindoo jettanii yoo barreessitan ofiin isinii ba'a. As keessaa filattanii wiindoo setting jedhu kanallee update setting illee yoo tuqxan isiniif ba'a. Karaa update setting itiin illee dhufuu hin dandeettan. Karaa check update jedhullee yoo tuqxan iddoo kana dhufuu ni dandeettanii wiindoo keessan asiin addaan baafattanii jechuudha. Barnoota addaatti yoo dabarru jalqaba start irraa isinitti agarsiisa. Start ka jedhu mallattoo kana isa harka bitarra jiru kana jechuudha. Start kana yoo tuqxan haala kanaan isiniif ba'a jechuudha. Haala kanaan yeroo isiniif ba'ee bifa kanaan gadi tarraa'ee jira jechuudha. Appilikeeshiniin isinii as keessaa qabdan hundinuu bifa kanaan isinii gadi tarraa'ee jira. Bifa kanaan jechuudha. Tartiiba isaa qabatee bifa kanaan akkatti jira jechuudha. Akkatti jira. Warri gamana jiru kun ammoo warra isin jalqaba irratti fayyadamtanii as deeskii irratti warra isin fayyadamtan gama kana ka jiru kana yeroo baay'ee warra isin fayyadamtan jechuudha. Gama kana warri jiru waan akka WhatsApp, Imo, Facebook kunniin waan yeroo baay'ee isin fayyadamtanii gama kanaa fuutanii gamana as keettanii kaa'uu ni dandeettan. Gama kana akkamii fuutanii gamana keettanii meeqa gamana hin jirre tokko laallee gamana isaa baasnu maal gootanii mee kana achi baasnee asaa deebisnu. Gama kanaa fuutanii dhiifama. Gama kanaa fuutanii gama kanatti achi deebisuuf start irratti deebisuuf asii fuutanii jechuudha. Akkam gootanii isarra dhuftanii kilik gootan yeroo lama iddoo kana tuqxan gamanatti as deebi'a jechuudha. Asitti deebi'eera kun amma iddoo kana badeera. Gama kanatti as deebisuuf maal gootanii irra dhuftanii yeroo lama yoo cuqaastan harka mirgaa irratti isinii ba'a. Pintuu start jedhu kana tuqxan kunoo gamanatti as deebi'eera. Asii fuutanii iddoo barbaadan kaa'uu hin dandeettu malee asii fuutanii asitti deebistan jechuudha. Asitti deebistan jechuudha. Yoo achi deebisuu barbaadan maal gootanii harka mirgaa irra yeroo lama cuqaastanii umpiin jedhu tuutan. Umpiin from start jedhu kana tuutan. Umpiin from start yoo tuutan ni badaa. Start irraa gara natti as deebi'a jechuudha. As deebisuuf irra isinii deebi'a. Harka mirga irratti yeroo lama cuqaastanii pintuu start gootan gamanatti as deebi'a. Asii fuutanii bakka barbaadan kaa'uuf yeroo lama gadi tuqxanii harkistanii gama kanatti deebistan jechuudha. Amma asirratti maal isin agarsiisa? Gara gubbaa kanarratti start jedhu kana ni jira. Harka bitarratti start kana yeroo tuqxan haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Asirratti maqaa isin abbicha fayyadamu asirratti maqaan kun abbaa fayyadamu asirra jira kompiitara kanarra asitiin dokumentiidha
dokumantiitti isin geessaa. As ammoo suuraa achi keessa jiru footoolee jiran asiin itti ga'uu dandeettan. Sitiingii asiin itti ga'uu dandeettan. Cufuuf ammoo iddoo kana tuqxan jechuudha. Mee iddoo kana tuqxanii shut down yeroo kana yoo tuqxan ni cufama jechuudha. Cuftanii keettan yeroo cuftanii deemuu barbaaddan yeroo kamuu yeroo fayyadamtanii irraa baatan laaptooppii keessan akkanatti hin dhiisinaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko maal gootanii wiindoo tuqxanii wiindoo qubee L waliin yoo tuqxan haala kanaan hin cufamu. Mallattoo wiindootii fi qubee L wal bira tuquu hin dagatinaa bilbila jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo irraa kaatan cufameera amma haala kanaan yoo isin wiindoo harfii qubee L waliin tuqxan ni cufama jechuudha. Cufamee akkanatti ta'a. Yeroo cuftanii biraa kaatan fakkeenyaaf namni dhufee akka isin jalaa olii gadi hin oofne yoo barbaadan yeroo itti deebitan maal gootanii akkanuma gootanii wannaa keessanitti galfattanii banattu waan ta'eef akkam fayyadamtu yeroo biraa kaatan jechuudha. Wiindoo qubee L waliin tuqxan ni cufama jechuudha. Isin amma maal godhuu fi yeroo biraa kaatan kamuu maal isinii dhaama yeroo biraa deemtan fakkeenyaaf galgala cuftanii ganama fuudhuu yoo barbaadan haala kanaan dhiistanii biraan deemina cufaa akka dhagaa isin jalaan isa godhuu maal godhan start iddoo yeroo kana dhuftanii as tuqxan shut down yeroo kana tuqxanii ni cufama jechuudha. Sleep illee yoo godhuu barbaadan restart yoo godhuu illee barbaadan asiin iddoo kanaan itti geettan jechuudha. Startii kana gubbaa kana jala kanatti argattan. Abbicha fayyadamu yeroo as tuqxan akkatti jira abbaa fayyadamu laaluuf as tuqxanii maqaa isaa asitti argattu abbaa isa kana bane jechuudha. Abbaa kompiitara kanaa dokumentii iddoolee fotoon jiran asiin geettuu sitiingii asiin geettuu cufuuf iddoo kana tuqxanii keessaa isa walakkaa jiru kana filattanii bifa kanaan jechuudha. Amma ammoo appilikeeshinii kanneen jechuun warra asirratti mul'atu kana asirratti maqaa jira taayitila asirra jira kuni moggaasa waan isin itti barbaadan itti moggaasuu ni dandeettanii akkana taayitee waan barbaaddu waanuma barbaaddetti moggaasuu ni dandeetti. Nama kun Oromoo jedhee moggaaseera. Asirra kun tapha jedhee moggaaseera jalqaba. Tapha iddoo kana jala kana taphni waan jiruuf asitti kun hunduu tapha waan ta'eef asirratti tapha, asirratti Oromoo, asirratti immoo moggaasa waan barbaadde moggaasuu ni dandeetti. Kun amma kunniin hundi isaatu maaliin jira? Tartiiba qubeetiin kaameeti ka jiru kuni aabaa caadaa jedhee ka kaame kun asirraa laali. Kun ammoo warra aadaa waan hin jiru caadhaa daa jedhee faa jedhee akkanumatti GILM jedhee akkanatti kunniin qubeen jira jechuudha. Isa haala kanaan fayyadamte jechuudha. Maqaa egaa asirratti moggaastee kaatee booda fakkeenyaaf kunniin amma didiqqaadha kunniin gugurdaadha. Akkamitti diqqeessuu dandeetta? Fakkeenyaaf iimoo kana gadi tuqxee harka mirgaa irratti yeroo lama cuqaasta. Achi booda maal goota as tuyita. Resize ka'eeru kana tuyita. Waati resize tuyite saayiziin sii ba'a jechuudha. Biigii barbaaddaa maal barbaadda smoorii miidiyem barbaaddaa ka'eeru kana fakkeenyaaf biig barbaada yoo jette akkana goota. Guddaa ta'ee sii ba'a jechuudha. Itti deebitee as tuyita. Smool itti deebisuu barbaadda immoo as tuyita. Miidiyem illee barbaadda akkana goote. Miidiyem giddu galeessa jechuudha. Small itti deebisaa walaa qixxaa'u. Amma asitti akkanatti fuutee wal bira keetta jechuudha. Walitti sissiisuu hin dandeenye. Isa kanallee asii fuutee akkatti dakana gabbuusuu kana hossiisitee akkatti kaa'uu ni dandeetta. Gamni kun warra geemiiti jennee garri kun appilikeeshinii intarneetaati. Jalli kun isa bilbila yeroo baay'ee warra fayyadamtu gama kana kaatteeti asitti dhuftee yoo jette ni fuutaa jechuudha. Asitti argachuu dandeetta jechuudha. Haala kanaan fayyadamta jechuudha. Wiindoo 10 wiindoon 10 kana fakkaata. Kana fakkaataa walakkaa gadi tuqxanii walakkaa iskiriinii keessanii personalize isa jedhu yeroo tuqxan isa kanatu isiniif ba'a jechuudha. Iskiriinii akka jijjiirtaniif isin gargaara.
iskiriinii jijjiiruu barbaadan kun amma haala kanaan jijjiiree jira. Iskiriinii karaa kanaan jijjiirtan jechuudha. Walakkaa isaa gadi tuqxan yeroo lama harka mirgaa irratti cuqaastan jechuudha. Achi booda personalize ka'ee isiniif baha. Kana gad tuqtanii personalize ka'ee dhumarra kan jiru kana yeroo tuqtan haala kanaan isiniif baha jechuudha. Asiin jijjiiruu ni dandeettanii. Asiin jijjiiree jira kunaan amma. Asiin gama kanarraa karaa kanaan wantoota baay'ee jijjiiruu dandeettanii keessa ilaallattanii jechuudha. Kaadhaa kana fakkaata. Inshallah viidiyoo itti aanu akka isinii qopheessuuf like fi share gochuu hin dagatina. Yaada keessan karaa komentii naaf barreessaa. Galatoomaa. Gaaffii yoo qabaattan ammoo karaa komentii naaf barreessaa. Galatoomaa.